Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin rakkabecha video kana keessatti Zo airdrop egaa baay'een keessan hojjechaa turtanii yeroo gabaabaa keessatti kan eegalamee fi amma immoo kan xumuramedha. Guyyaa har'aa irraa kaastanii immoo claim gochuun ni eegala jedhanii jiranii. Egaa claim gochuun kan jalqabamu exchangeewwan yookaan immoo walletiiwwan akka Bitget walletii, KuCoin walletidha hanga ammaatti kan beekame. Isaan hafan kan akka Binance, Bybit, Telegram walletii akkanuma Tonkeeper walletii fi kan kana fakkaatan illee adeemsaan ni dhufa jedhameetiin eegamaa jira. Egaa akkaataa ittiin Bitget walletii keessan irratti baafachuu dandeessan isatti agarsiisa. KuCoin illee, Binance illee, akkanumallee Bybit illee yoo dhufe steppiin jiru tokkoma. So kana irratti immoo kan isatti agarsiisu akkaataa ittiin exchangeewwan kanneen irratti baafachuu dandeessan, claim gootanii tokenii keessan baafachuu dandeessan isatti agarsiisa. Egaa February 16 irratti list claim gochuun ni eegala jedhanii jirani. Akkuma jedhan immoo claim gochuun eegalamee jira. Egaa namoota dursitanii Bitget wallet irratti claim gootaniif immoo doolaara 122 share hirachuu dandeessanii. Share jechuun namoota dursitanii claim gootan gara Bitget walletitti namoota dursanii gara Bitget walletitti claim godhanii baafatan tokenis isaanii baafataniif doolaara yookaan immoo share 122 doolaara 122 qopheessinee jirra jedhanii jiranii. Kanaan dura baay'ee keessan beektanii walletiiwwan adda addaa airdropiiwwan akkanaa kunniin yeroo dhufan baajata muraasa qopheessanii baajata sana immoo namoota hojjetaniif yookaan claim godhanii baafatanii exchange isaaniitti wal quunnamsiisanii akka giftiitti ni kennanii. Kana jechuun gabaa isaanii ho'ifachuudhaaf kan itti fayyadamanidha. So isinis share kanarraa fayyadamuu ni dandeessanii. Video kana keessatti waa'ee Zo airdrop akkaataa ittiin claim gootanii baafatan ni ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Egaa YouTube channel kana keessatti hojiiwwan online cryptocurrency wal adda addaa akkanumallee waa'ee YouTube'dha, social media'dha wal qabate guutumaan guutuutti ni argattu. Barnoota teknooloojiidha wal qabate waan ta'eef hanga ammaatti maatii YouTube channel kana yoo hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamana. Video kana immoo like, share gochuudhaan eegaladha. Dai gara warroottichaatti. Egaa gara Zo airdropitti seenee amma immoo akkaataa ittiin baafachuu dandeessan haa ilaallu. Yeroo ammaa kanatti jechuudha dhaggeeffata koo exchangeewwan kanneen irratti on ta'ee jira. Video jalqaba yeroo isin waraabu dhaggeeffata koo KuCoin fi akkanumallee Bitgetittu gallakkifame amma immoo Geta'ion akkanumallee itti dabalamee jira. On chain airdrop yookaan immoo karaa bootii Telegramaatiin kanneen banamanillee kan akka Tonkeeper fi Telegram walletii itti fayyadamanii jiranii. Asirratti no gas fee isin jedha. Gas fee tokkollee isin gaafatu akkanumallee no KYC isin jedha. Warroonni akka Telegram walletii fi Tonkeeper walletii jechuudha. KYC isin gaafatanii isaaniin kunniin garuu Bitgetiin KYC isin gaafata Geta'ion exchange dha waan ta'eef KYC isin gaafata. KYC jechuun now your customer ka jedhu yookaan immoo passportii keessanitti international ID keessanitti fayyadamtanii isaan kanneen sadeen haala kanaan on chain airdropin KYC isin gaafatu no KYC isin jedha. Egaa akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu haa ilaallu. Isaan exchangeewwan ta'an kanneen Bitget exchange, Geta'ion exchange, KuCoin exchange steppiin isaanii tokkodha. Wajjin haa ilaallu akkaataa ittiin connect gootanii baafattan jechuudha. Isa jalqabaa Bitget irratti baafachuu barbaadan asirratti Bitget kan jettu kanarra kilik gootan. Asirratti immoo warroonni kanaan dura Bitget walletii exchange dha hin qabne no let us create it kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan walletii mataa keessanii ni banattanii. Warroonni qabdan immoo yes I have it kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo wantoota lama isin gaafata. Bitget walletii keessanirra deemtanii egaa dhaggeeffatan koo UID isin gaafata. Bitget UID akkanumallee Zo airdrop deposit address isin gaafata. Kanneen lamaan isa arganna jechuu dandeessanii amma isinitti agarsiisa. Egaa February 20 hanga 22tti deposit guyyaatti xumuramudha. February 24tti immoo Bitget confirmation dha. Confirmation yeroo itti ta'udha. February 25 irratti immoo list ta'a jechuudha. Asirratti jechuudha Bitget wallet irratti. So Bitget UID isa arganna. Akkanumallee Zo deposit address isa arganna jechuu dandeessanii. Amma gara Bitget wallet keessanitti ni deemtan. Bitget walletiin isinitti fayyadamtan Bitget wallet osoo hin taane Bitget isa Bitget jedhu kana qofaadha. Isa kana akkaataa ittiin barachuu dandeessan viidiyoon itti aanee hojjetamu ni jira waan ta'eef Bitget wallet warroonni hin banatin akkaataa ittiin banatan ni ilaaltanii viidiyoo isiniif gallakkisa. Bitget kan jedhu kana keessa erga seentanii booda amma maal barbaadanii dhaggeeffatan koo Bitget UID keessan kana argachuudhaaf immoo bakka profile picture keessanii asirratti argamu kana irratti kilik gootan bakka isinitti agarsiisaa jiru kana irratti jechuudha. Ergasii immoo achirra kilik yeroo gootan KYC keessan verify ta'uu qaba. Verified naan jedha kan koo akkuma asirratti argattan UID kan koo asirratti lakkoofsa kanaadha. Ishee kana copy gootan. Ishee kana copy gootan lakkoofsa kana jechuudha. Copy gootanii yeroo al tokko tuutan copy isiniif ta'a jechuudha. Ergasii immoo accounting keessa verified ta'uu qaba. KYC on ta'uu qaba yookaan immoo baafachuu hin dandeessanii waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo isa kana copy erga gootanii Bitget UID keessan gara walletichaatti deebitan jechuudha. Ergasii immoo maal gootanii asirratti paste gootan qabdanii paste gootan. Ergasii immoo UID Bitget keessanii gara finnee jira. Amma immoo Zo deposit address isa argannaa jechuu dandeessanii ammas gara walletii keessan Bitgetitti ni deebitanii. Ergasii immoo of duubatti deebitan. Ergasii immoo asirratti home markets trade futures na assets ka jedhu ni argama. Assets ka jedhu kana keessa seentan jechuudha. Assets ka jedhu kana keessa erga seentanii booda asirratti deposit ka jedhu ni argama. Deposit ka jedhu kana irratti kilik gootan. Warroonni hanga ammaatti Bitget walletii keessanitti
hin fayyadamin jechuudha. Yookaan immoo haala akkanaan isin dhufu haala kanaan isin dhufa jechuudha. Add funds ka jedhu jalatti deposit crypto ka jedhu ni argama. Add funds ka jettu irra click gootanii ergasii immoo deposit address ni argatan jechuudha. Deposit crypto ka jettu kanarratti click gootan. Ergasii immoo bakka search bar kanarratti search gootan jechuudha. Maal jettanii zoo jettanii yookaan immoo zone jala kanatti isin dhufa recommend ta'e yoo isin dhufe isarra click gootan yookaan immoo search boota kanarratti bakka search bar kanarratti zoo jettan. Ergasii immoo zoo haala kanaan isin dhufa zoo ka jettu kanarratti click gootan jechuudha. Ergasii immoo deposit address keessan asirra argatan jechuudha. Akkuma asirratti argatan deposit address isa kanadha. Isa kana fuulduratti copy kan gootantu argama. Deposit address keessan asirratti copy gootanii isa kana jechuudha. Isa kana tuquudhaan copy gootan jechuudha. Hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha. Isa kana copy erga gootanii booda gara bootichaatti deebitanii ergasii immoo gara telegiraamaatti jechuudha. Ergasii immoo zoo deposit address keessan asirratti paste gootan. Ergasii immoo kan isiniif hafu amma kanneen lamaanuu erga itti galchitanii booda save in the choose ka jettu kanarra click gochuudhaan save gochuu dandeessanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Step kanaan Bitget wallet irratti baafachuu dandeessanii jechuudha. Egaa warroonni Getaayoo fi KuCoinitti baafachuu barbaadan immoo Getaayoo irratti baafachuu barbaadan Getaayoo irratti click gootanii asirratti immoo yoo create godhin kanaan dura exchange kana create gootanii yookaan yoo qabaatan yes I have it ka jettu kanarra click gochuudhaan asirratti immoo akkuma isa duratti Bitget irratti agarsiise UID isin gaafata, KYC keessan on ta'uu qaba, deposit address isin gaafata, Mimo ka jedhu immoo deposit address zoo airdrop duratti akkaataa ittiin argatan isinitti agarsiisee jira. Isa jalatti Mimo ni argama. Mimo sanillee fiddanii asirratti paste gochuudhaan ergasii immoo save in the choose ka jettu kanarra click gochuudhaan egaa KuCoin illee waluma fakkaataa haala kanaan jechuudha. Warroonni Telegram wallet fi Tonkeeper warroonni KYC hin gaafanne akkanumallee KYC keessan on hin godhatin maal gootanii Telegram wallet fi yookaan Tonkeeper wallet keessanitti fayyadamtanii kanas fayyadamuudhaaf asirratti on chain airdrop ka jettu kanarratti click gootanii ergasii immoo connect wallet ka jettu kanarra click gootanii ergasii immoo wallet keessaniin haala kanaan asirratti wal qunnamsiisuu dandeessanii jechuudha. Telegram wallet keessaniin akkanumallee Tonkeeper wallet keessanillee isin filachiisa haala kanaan connect gochuu dandeessanii egaa baay'ee tokko salphaadha stepping argamu jechuudha. Wallet keessanii wal qunnamsiiftanii haala kanaan wallet keessan asirra connected ta'uu isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa kana fakkaata dhaggeeffatan koo salphamatti zoo airdrop akkaataa ittiin baafachuu dandeessan. Egaa dhaggeeffatan koo kanarratti wanti wal qabate maalidha? Toonii yeroo baafattanitti toonii transaction fee duwwaa tuqaa tokko isin gaafata asirratti jechuudha. Egaa guyyaan itti gurgurachuu jalqabdanillee February 25 dha jedhanii jiranii so wantoota bal'aa asirratti dubbisuu dandeessanii haala kanaan connect gootanii baafachuu dandeessanii. Egaa kana fakkaata akkaataa ittiin zoo airdrop baafachuu dandeessan video har'aa keessatti akka fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fakkeenyaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.